sabona tinase bona. Obboleetti maal taate sabboontu meela miira keessaa bahiiti. Mee maaliifuu viidiyoo jara keenya warra jira jirtan guutuun isaanii cufa waraaba sagalee si karee fiillee fuunee jirraami maal taate maaltu akkasii si boochisaa kunoo mubaarak dabboo qabrii sodaadhu jettee achirraa lallabaatiin turte iyyaa turte maaltu si mudate maal taate. Mubee gisee dheeraa si barbaadaa ture. Biyyatti ilmanii jara dhukkuba biyyaan bahe. Sagalee kee kan inni nagaamnee fi lakkoofsa ittiin dubbisaartu lakkoofsa hojii lakkoofsa biirooti ijoollee waan akkanaatti fidinaan jedhe garuu ati boossee hiitee jennaan abaaruu jamarteenaan rifatanii natti fidanii dhiifama guddaa siin jedha dubbadha marakkoo kee. Dhagai Mubaarak gisee dheeraa si barbaadaa ture. Biyyaan baangana keessan ture biyya Joordaan jedhamtu keessan ture beeytaa. Mucaan jalaa dhukkuba ture biyyatti. Ilmoo isa waggaa afur guutuu isa badadachutti biyyaan baangana keessatti umurii kiyya fixadhe. Bakka inni naa fayya jedhee haakimiin isaan fidiin hin jiru badadadhee naa fayya kan jedhetti. Kaleessa wajjin haasa'ee daamrii ta'e jedhanii naa dawwalan beeytaa. Waan qabadhu wallaalee gara wallaalee sitti dawwaladhee namni sirkiina jalaa kaa'u hin jiru naa arraabsanii. Namtichi irratti meeshaan keenan jara namticha beeku warra biti ji'a gayaa galakkoosa kee fudhee dawwaluu jammale. Gootuuf si dawwale akkatti gara wallaalee guutuu rabbi asitaattan jechaaf si dawwaleeni. Obboleetti lamee miira keessaa bahiiti rabbiin siyaasa barsiisu maal amma mee fakkeenya maal barbaaddeetti maal miidhamtee gartee gargaarsa moo rakkoo raabti moo maal barbaaddeetti amma Mubaarakitti bu'aa Birakinni kenna waan rabbi isa gargaara galee biyya isa argee deebi'ee dalagadha ilmaan isaa guddifadhaa galee biyya isaa argaa qabrii isaa galee argaa irraa waalan jaanii galee qabrii isaa argaa tanaan dura garuu osoo Mubaarak na jalaa dubbate osoo inni duudeen gala ture. Mubarakin dabutu sana na garna duba wala me war bisnitti bidenda gargara ina galchas kesa gale se kabri sar gen de be amma tak ya garana gubate ilmodi yo sorar ki waga bari bi amba ture badada e bakenni na bayetto so fula ummata na batim badada e bakenni na bayetti nar ka tare wan tare dembe guba ka baye je tiga madat nan ka tare rabbi soda tare gargara ka gale bi ya sa tarar ge debu. Eessa jirta? Bakka eessa jirta? Joordaan jirti. Joordaan keessa jira biyya Joordaan jedhamtu jiraani. Yaa Rabbi rakkinni maa ijoollee kennaa kuyyoon dhaabbata. Yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi yaa Rabbi balbala sana nurraa cufa. Yaa Rabbi balbala baqattummaa balbala godaansummaa balbala gubataa balbala jahannamii kana yaa Rabbi nurraa cufa. Wallahi gubannee jirra warabbii fuyyuu. والله قبني خلاص اوفرت يا جنان يا ربي كوني سرفتون دو خير يا ربي يا رب ورا الماء في الرافع وجر يا ربي الماء ساني نغان لبس اكمت انا والله لا حول ولا قوه الا بالله سلاجي رايسان ارغا اردوا ايسان لندا بيغلم بيلا له دي بيان كركارا كتغلو نتاس ربي غزني جرا بددا فولا متان دابندن نا بددا ade fula roman dابندن sabari ne obiti ya badada enar ka tare galem biyar ge de biyar ga buri to so inar kinna dura tare galem biyar ge de biyar biyar karkara di nagalchan wara kawai to yo in abu biro da ende bere bu biro da ende be na so bani dugana anjana ni bu boring gal taran jani na de bani mana ti duruti de be biyo dubbe ko maring gal taran jana ke mo se na jirana janta ki la ummata ki yasina gar zani janta na birat la ina da kendu be la na to be kana da be tan grupi tigala jade na ummato bilbila hojii kootiitiin namni sagalee duute jedhee dhufu sagaleen argatu ijoolleen biiroo hojjetan nama dhimma hojiitiin na barbaadu malee na qunnamsiisan anuma takkana jedheen soori obboleettii koo kanaaf guruppii ijaarradhaa yaadaati ilmoodha mee na dhageeffadhu akkaawuntii biyyarraa qabdaati wayyee Kamu ano matakaran ko na kadang pada tayo sa TV. Mutu ko redum, me sabon dakika tak mutu ko redum. Sabon tu. Me dakika tak. Kata sini tigal to wadda me dur. La me lakas ko da. Mutu ko redum me move.
dhugaadha namni ilaalaa akkasii hin qabne hin jirru garaan tun garaa haadhaati wama feetellee yoo taate wallahi ana baay'ee keessatti garaa na nyaatte ishii arguu miti sagalee isii kana dhaga'u miti sagalee reefati nu dhageessite sun miira qalbii kennaatiin tuqe jechuu haadha garaan haadhaa ammoo akka jiru hin beeyna akkaawuntii hin qabne illee mee nama biyya keessa akkaawuntii qabu nama garti mallaqni akkaawuntii isaa irra hin jirre laalaatii nuufi dawaan jirtu irratti buune akka galtu goona ajirii illee qabdi jara keenya yoo akkas goone maalettaati dhiifama garuu. Bareedaadha akkaawuntii Boona ani bakka kanatti nugee yoo ta'e malee nama biraati irratti hin galchina. Maalati nama amanamee ta'u ishee biraan nu ga'uu danda'u. laa akkaawuntii qabdaa? يا ربي يا ربي يا ربي صبريك النفقة يا ربي مصيبة منك yoo barre reyaala kudhan kudha reyaala shantama yoo irratti darbine waan isin ittiin galtees deebsu sanima gochuu fi dandeenya garaa haadhaati nundi keenya yoo haadha qabna nundi keenya namni madaa akkasii hin qabne akkaawuntii qabdii miutii irraa kaatee dubbata. akkaawuntiin qabu jettee meemuu beeyati furmatti fudhu nama tokko bakka nuu buuse akkaawuntii isaa nuu fidi waan qabnu waan dandeenye gartee ammoo matan osoo isin asirraa gadi hin buune irratti yoo buuneef waan godhaati miti reyaala shantama reyaala kudhan diidama irratti buune gahaadha. Yoo akkas goone jedheetti yaada maaliif miira wajjin natu qabe beeytaani wallahi galtee ilmoo san laallattee haa deebitu waan biraallee yoo dadhabde qabrii jiitu galtee argitu jireenya gabrummaatu tana qaba. Mubi akkaawuntii hin qabu jette akkaawuntii qabdaannaa hin qabutti. Okay akkaawuntii yoo hin qabaanne gaashii maal goona ree? Meeme. Nama biyya jiru nama amannee irratti galchinu hin jiru nugee namnati beektu. Achitti haa kennaniif hoggaashin biyya geessa. waan galtuun iyyuu qabdu maali achi kennan Dhufe nama dhufe as taa'ee sirriitti itti amannu tokko nama dhufe as taa'ee agarsiisa. Ammarra gal. Nugee irratti hoo galchine hoo mube? Akkaawuntii kun kennu. Nugee irratti hoo galchine hoo? Nugee? Mubeeti miti kan nama biraa. Mubeen kan nama barbaannu nuyyuu osoo kan mubaarak hin barbaannu kan nama biraa barbaanna maleeni mubee nama tokko nama amantu kunuun akkasaarratti walitti qabaan nama galchitu yoo ta'e. mee qoodha mee jara keenya dhageeffadha akka amma jedhan kanaa miti dhugaadha naggasaa ni amanna kan naggasaarra yoo gale rakkoo hin qabu achi keessatti gargaaruullee danda'a giseen achi isiin gadi buute dhaqee kennuufii danda'a jechuu harka irratti illee itti kennuu danda'a ammoo isiin tuni haadha garaa haadhaati garaa gubataa irra jiru tarii harkaa qabaachuu dandeetti harkaa dhabuu dandeessu osoo harkaa qabaatte isiin akkana gadi baatee hin iyyitu kanaafuu waan dandeenya yoo irratti buufne homa dandeenyurra jechuudha keessatti qaxaroo osoo barbaanne waan kaardii keessaa qabnu waan gartee silkii keerraa qabnu ammoo osoo walirra buufnee galchineefi ajirii qaba gama rabbiitiif gama namaatitti illee jechuudha. Nagaasa. Boona akkam jirtu? Nagaami akkami? Jira. Akkaawuntii keerra mallayni jira? No akkaawuntiin illee jira. Beektaa barri kun nama sodaachisa beektaa boona kanumaaf malee rakkoon qabu. Amma ammatti gashoo ta'e rakkoon qabu muti maaliif darasanyii agarsiisa darasanyii nama tokko irratti ergaa narratti ogasha rakkoon qabu. Darasanyii nama akka nama nugee laan nugee sitti himna yoo sirratti gale mashee miseeji si bira hin kamite. Inni faguutumaan guutuu Sabboontu akkana godhamaaniin darasanyii nama galchanii namni darasanyii galchisuun nama tokko irratti galchaaniin darasanyii achumaan. Nama firii tokko irratti darasanyii galchaati yookaan immoo nagaasaa irratti birrii galchaa nama tokko irratti darasanyii galchitu namni sun darasanyii irra gali sana laalee birrii nagaasaa irra galee. Hariira jedhamti namoonni gashee amma namoonni gashee piroofaayilii irratti lakkoofsa si ergaa akkaawuntii darasanyii si ergaa. WhatsApp irratti. Raasi barbaadaa ture silaa mucaa kiyya lubbuun arga ture osoo mubaarak oromoo dhaabate bakka naa fayya jedhee ani haakimillee fayya jedhee manatti naa galatti karaa harkaatti deebi'e. Baraki achi booyaa turte wallaahi dhugaa akka dubbannu taate kanaaf rabbi sabrii si haa kennu. Obsi obboleettiti obsi rabbi sabrii si haa kennu. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا رب لما Angkabdu shimbiya nama rati kuramu poin apa mana angkabdu nama toko.
Amma amma jechaa jirtu. No, Muge. Nuge, no. Entah wakasih. Nagaasaa erga akkaawuntiin kan kee duwwaa ta'e sirratti olitti kennamee fi nama tokko irratti darrasanii arganu boonaa yookaan anarratti bilbilli keenya achi jala jira waan ta'eef. Ya, amma yoo asuma gara ajjeesatti gara dhimmaatitti seenuun. Ishi. Anuu nama lamatti dubbadheen jira. Seenaan itti ta'anallee waan godhan hin qabanii robbi siyaasa barsiisu amma akkuma jettan obboleessa keessan kanarratti malaaqa walitti qaba. Namni biraa immoo kamaatii si dhiyaatu. Miceeyoon tun wayii yoo gabbuute akkasumaan mana nama deemanii namni tokko lama ta'ee achitti haa eegu riippoortiitti jechuudha. Haga maatii dirasii bakka isiisan qabrii saniin ga'uu qabama. Kanaaf mallaqa namuu tokko biratti isuma amma jettan kana jechuudha. Isa biratti walitti qabaa fi tikeettii muraa fi biyya jettan haa agartu. Isilleen haa obsitu amma rabbuma wal argaan jedhini akka sabartu garaa haadhati. Ani gaafa galuu mudannoo akkanaatiin na mudatee galee alhamdulillah garuu har'a isiin sun xiyya taatee natti dhagahame. Kanaaf wanni gootanii namni tokko lama ijoollee Finfinnee jirtullee jiru ijoollee hedduu jira. Fuudhanii bakka isiin jettu saniin haa ga'anii. Yoo carraa kanaan maatiin isillee warri bakka du'aa jirullee carraa kanaan sagalee kana dhagaye ashaabayu akka jettetti isiin akkuma jette kana abbaan manallee ani hin beeku baay'ee nama rakkataa ture na fakkaate isiin. Kanaaf waan biraan godhinaa fi akkuma biyyee san agartu godhaa fi walitti qabaa fi gaafa gaaniin tikeettii muraa fi namni lama tokko jetti eegee maatii biraan haa ga'u jechuu barbaadetti. Galatoomi qeerroo ulfaadhu sabboontu mee muti irraa qaabadhu waasi gaafadha dhiifama illee naa godhe. Sabboontu muti irraa Dhaloota si gaafadhu boona namni akkasitti wal beeka bakka dhaloota si gaafadhu. dhaloonni keessa sabboontu miira keessaa bahi mee oobsi si gargaara rakkoo qabu. Abbaa manaa qabda. Mee miira keessaa bahi hin boo'ine obboleetti diya mee miira keessa obboleessa hoo qabda. Mee lakkoofsa isaa nuu kenni mee lakkoofsa obboleessa keetti nuu kenni. Sabboontu obsi ilaale amma wanni si gaafatanii fi akka ati furmaata argattuu fi mee lakkoofsa obboleessa keetii ka biyya keessaa san anaafuu ergiin bilbilaa fi ishi amma bosona baalee beeytaa itti dhiyaattanii aniinyaa naannoo kami ila namni tokko bar simata na waye gabbuutee qofaan mana achiin si ga'uu barbaachisa akka namni dhufu amma yoo tikeettii si muran mee nama beeytu namoota naannoo keessanii magaalaa tamete. Sabboontu qoyyaa namni hundi itti naaseenaame sabboontu asirraa gadi bu'e lakkoofsa barreeffadhu kottu ana tolsi deebisa. Okay? Isaan barreessa naa barreessi lakkoofsa keen kiyyumaa beekesiin barreessu rabbii jedhii obboleettii tiyya. Lakkoofsa obboleessi